in darbin فيديو كان نجيب فنيت ولد ديبنا. غرامة 5000 ريال على الخادمة أو الخادم اللي يشتغل عندك في البيت وينقل أسرار البيت. إذا اشتكيت عليه وأثبت هذا الشيء راح تدفعه 5000 ريال قبل لا يترحل أجي البيت. سمو ترجم نجي سنيف قلمو سنيف انقل فيديو كان لايك شير قلاتي جلقفا إيجا شمار كفوني كبجمتوتا في داوتوتا هردفتوتا كين nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa irratti haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galanne haa ta'u nagaa fayyaa gooti. Egaa warroonni mana kana haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa siniin jedha. Egaa adaraa keessan obboloota koo warroonni sa'aatii kanatti biyya Arabaatitti dalagachaa jirtan. Jireenya jettanii warroonni biyyaa baatan. Jiruun tuni waan baay'ee nama guuti. Waan baay'ee nama guuti. Jiruu kana fooyyeffachuuf jettanii warroonni biyyaa baatan. Adaraa sidin jedha. Of eeggannoo gurguddaa, of eeggannoo ciccimaa akka gootan. Kara tiktookinii haa ta'u, kara feesbuukii haa ta'u, karoota garaagaraatiin haa ta'u, ijoolleen viidiyoo gara miidiyaatti hojjettan jechuudha. Gizee viidiyoo tokko hojjettanii gadi dhiistanii wanta akkamiititu narraa eegama, haala kamiinan hojjechuu qaba, viidiyoo akkamiitan hojjechuu qaba jedhaati sirritti of eeggannoo godhaa. Kana yoo isiniin jedhu jaarsi madaamii namichi Arabaa kun jechuudha waan inni jechaa jiru imbaasirraa seera higgii ba'e. Namni tokko fiqaada madaamii ala eeyyama madaamii isaatiin alatti viidiyoo gola madaamii keessatti ni hojjeta. Mana madaamii gadi dhiisa. Akkasumas uffata madaamii wantoota kifiloota madaamii kan fakkeenya manni isaanii bareeda akka waan mana keenya ta'eetitti keessa gizee qulqulleessine faa qulqullina san gizee xumurre hin gammanna. Gammachuun nuti dhagaamaa mitire mana saffaa viidiyoo raamne gara miidiyaa gadhiisna. Wantoota adda addaa gara miidiyaa gadhiisna. Chiikinii yeroo hojjennu nyaata hojjechaa gara miidiyaa gadhiisna jechuudha. Kun yeroo ammaa kana akka rakkoo godhatu. Akka rakkoo godhatu dubbataniiru. Adabbii qarshii 5,000 birrii biyya sanii birrii 5,000 adabama. Eeyyama madaamii isaaniitiin alatti namni viidiyoo tokko gadi baase. Namni viidiyoo tokko hojjetee seeraan ala gara miidiyaatti dhiyeesse adabbii qarshii 5,000 jedhamee seerri baheera jechuudha. Innaa seera kana adabamuu sinii wayyamoo yoo madaamiin teecha sinii eeyyamte viidiyoo golashii manashii gadhiisuu hin dandeechu. Yoo madaamiin teecha sinii eeyyamuu hin dandeenye garuu of eeggannoo gootanii rakkoolee adda addaa irraa of ittisuu dandeessu jechuudha. Sinii galee miti. Egaa kanaaf jechuudha biyya ormaa kan baanee fi gola isaanii keessatti viidiyoo adda addaa hojjechuu mana bareedaa isaanii gara miidiyaa gadhiisuu miti. Bareedaan isaanii homaata akka nuuf gochuu hin danda'u. Bareenni isaanii wanta odoo jaalattee jibbite bareenni biyya Arabaa bareeda kee ta'uu hin danda'u. Bafutsum jechuudha. Ni galee bafutsum. Kanaaf waan kanniin irraa of eeggannoo gochuuf immoo of eeggannoo gochuuf of eeguun dirqama isin barbaachisa. Ni galee miti of eeguun maal ta'a dirqama isin barbaachisa. Kanaafuu gola ormaa jirtanii isaan sin jaaladha sin jechuu danda'u. Wantoota adda addaatti si gowwoomsuu danda'u jechuudha. Garuu immoo soba dubbiiti. Aga feete madaamiin takka si jaalattu hanga feete siif taatu gaafati badii takka balleessite irra siin dabartu. Isheen bira jirtu sun mihaadhateetii miti. Isheen bira jirtu sun bar orma alagaadha ganda jireenyatu achi mana sassigeeche malee jiruutu mana sassigeeche malee hanga fedhe badii tokko yoo hojjette kan dhiifama sii gochuu dandeechu haadha si dhalte qofa. Kan isra sii darbuu dandeechu haadha si dhalte qofa. Kanaaf gola madaamii keessa yeroo hojjennutti wantoota boru rakkoo nurraan gaane amma laal isaan waan biraas soqan ati amma tasakaa viidiyoo sasitti tolee gara miidiyaa gadhiiste isuma san ragaa qabatanii kara seeraa dhabu. Si kassasu hidhaa sitti waggaa dheeraa sitti murteessuu danda'u. Maallaqa kee qarshii 5,000 si adabuu danda'u. Ati dalagaa keetirraa hin baataa, maallaqa keetirraa hin baataa.
rakkoon adda addaa sirra ni ga'a. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan dhugaan isin jedha adaraa keessan wantoonni akkanaa kun akka isin irra hin geenye of eeggannoo gurguddaa godhaatii irraa of eeggadhaa jechuudha. Badaadha waan ta'eef yoo rakkoo isin irra ga'e maal ta'a badaadha waan ta'eef jechuudha. Isinii galee miti kanaafuu adaraa keessan beektu gizee anamma gizeen achi hojjedhu jechuudha. Gizeen biyya arabaa hojjedhu san madaamiti yamaallaan jette ati obboleettii tiyyaa akka obboleettii kiyyaatittas si ilaala jetti. Garuu guyyaa tokko ijoollee ishiitiin walitti bu'e jechuudha. Humana tuqan ijoolleen nan aaree tanan itti himadhe. Garuu immoo ijoolleen isaanii nuti aga fedhes arabiffa dandeenyu hanga isaanii san gadi fageenyaan hin dandeenyu jechuudha. Gadi fageenyaan waan hin dandeenyeef maal jedhanii leelan jedhan. Leelan waan akkanaati gara kiyya ilaal dubbisan xaxanii maranii gara kiyya fidan. Garuu immoo Waaqayyoon dabarsee naan kennine dhugaan kiyya hin mul'ate haa ta'uti garuu biyya arabaa keessatti sobaanillee isinitti xaxuu danda'u wantoota adda addaatti isinitti xaxuu danda'u waan baay'eetu jira jechuudha. Kanarraa immoo kan of baraaru isinuma mataa keessan kan irraa of eegu isinuma mataa keessanii malee namni isin eegee yookaan immoo namni irraa isin baraaruu hin danda'u jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kana fakkaata adaraa keessan keessattuu biyya arabaatitti rakkoon nama gaafa biyya ormaa jirtu rakkoo yoo sirra gahe nama sii dubbatu hin qabdu nama sii birmatu hin qabdu nama cinaadhaan qabdu yoo gara laaltee kophaa keeti yoo garas laaltee kophaa keeti badii haga tanaa balleessitee mana guutuutu barsitti garagara beektu ijoollee baay'ee nama wanta akkasii mudachaa hin jiru gola madaamii keessa doo jirtan osuma hojjettanii osuma xaartanii osuma gubattanii osuma siqaayee keessa nyaattanii waan xiqqoo yoo balleessitan madaamin ijoolleen hundi isaaniitu kan gara keenya garagaranidha. Namni tokkichi nafan jechuudha dhugaan isinitti bakka gaafa san immoo gaafa isaan namatti garagaranii kophummaan kan namatti dhagahamu. Kanaafuu adaraa keessan tiiktookidha jettanii miidiyaadha jettanii biyaansi jechuudha bakka garaa keessanillee gahuu baattanii too gara biyyaa galtan nagaa dhangaluun guddaadha waan ta'eef of eeggannoo godhadhaa. Of eeggannoo isiniin jedha maallaqa mindaa 5,000 jechuun ijoolleen amma haaraa ofaa 1,000 hojjettu mindaa 5 jechuudha laala. Mindaa 5 sinirraa muratu jechuudha. Sanirraan immoo mana hidhaa sin galchu. Sinii galee kanaaf isee ba'eera dubbatameera. Wanta dubbatame kan afaan arabiffaatiin yoo sinii galuu baate kun afaan oromootiin wantoota afaan arabiffaatiin gadhiisan an oromoodha siniif haniigaa siniin jedha. Isin laayik godhaatiin nu gargaaradha waan hojiin tuftaniif ulfaadha.